السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتها أنفال جمال كان بك غراغرات يسني شدا وتشاجرتن ماتي أنفال جمال عندك يسن حكم جرتو نجيني كيا بك سن جرتن تسنا قبلتها هجا هرمنا أنفال جمال كيستي كانوا نتي هرجمنو نرسي مدة سنين جنة نجيني كيا بك سن جرتن تسنا قبو لايك شير قطون إنه وردفها يروحون دايو أكسي لايك شير شيء أسمان نام سنسني داما يروح كمو بكا كمتي يروح channel كنار كتن ساعتي شيء فيديو قد إفتتي ساعتي شيء ليبي سنتتي اتبناتي اتمقاتي ججبات دولا حلالا في هنفال جمالكم اسم بيتن نما غاري دا نما قدنا نوابودا نما هكذا كرومي كيساباني بكا نمنيكي حكومة نني دولار نياتو كانوا نيانو نما نغرغارو نما نو يادو نما هندا قامان بيتف ميتي كارما أونلايني كان نوبرتي هندي كينيا akka guddanne bakka nama geenyu bakka wini sana kan geenyu nama tattaafatee nu jajjabeessuudha. Kanaaf isinillee jajjabeessuu qabdu warroonni duraan maatii taataniif illee hundi keessan galatooma yeroo sheelii biseetu warroon sheerii gootaniif laayikii gootaniif warroonni bilbila keessan itti bantaniif hundi keessanii galatooma galata guddaa qabdu. Sinitu gargaaree bakka kanaan ga'ee hundi keessanii galatoomaa akkasuma obboleewwan keenya warra hafee jirullee gargaaree bakka kanaan ga'uun dirqama keenya maaliif jennaan ofiin keessaa baanee isaaniin dagachuu iraanfachuu hin qabnu. Yeroo sheelii biiseentu warroon hirra keessa baatanii duukaa asutanii gargaaraa turtan hundi keessanuu galatoomaa warroonni jala teessanillee komentii barreessitanii banaadhattanii ishee gargaara turtan hundi keessanii galatoomaa. Chaanaalli kun kan Anfaal qofaa miti kan hunda keenyaati. Egaa kanaaf cinaa dhaabbannee gargaarree bakka kanaan geenye ammallee cinaa dhaabbannee gargaarree bakka guddaa akka chaanaala kana geenyu dhaamsa sinii dhaama habdiin sin biraa qaba akka sin gargaartanis habdiin qaba. Ijoollee Oromoo jechuun hundi keessanii nuuf qaaliidha nama wal dhaga'u. Kanaaf hundi keessan galatoomaa. Chaanaalli kanallee eebbisaa akka waan gaarii irratti hojjetame chaanaalli kun guddatee bu'aa guddaa argamsiisu hundi keessaniyyuu eebbisaa. Akkasumallee warroonni maatii hin ta'iniif illee maatii ta'aa fi gargaaraa sinin jedhaa namatu wal gargaara. Yoo gadi sabiskiraayib tuqxan birris nirraan kaafatu birris nin gaafatu daataa keessan irraan kutatu yookiin daataa keessan irraa hin kutatu jechuudha. Maatii mataatuuf qubumaan itti buutu malee waan biraa waan sin rakkisu hin qabu. Firmaa sinin farramsiisu waan tokko sinin godhu. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee maatii walii ta'uu baay'ee sinitti ulfaataa maaliif akka ta'e hin beeku. Silaa namatu wal gargaara malee bakka biraa deemuu hin qabnu sinin jedha obboleewwan kiyya. Kanaaf gargaaruu qabna. Nama kamiyyuu taanaan Anfaal Jamaal osoo hin taane kan nama kamiyyuu taanaan namoota maatii hin taane hundaaf yoo maatii taane nuufillee namni biraa nuu ta'a. Yoo namatti jabaanne immoo namni biraallee akkasuma nutti jabaata. Kanaaf gara walitti jabaachuu dhiisnee wal gargaarree bakka guddaa waliin ga'uu qabna. Maaliif jennaan Ati Jaafar yeroo hundi Ati Jaafar yookiin Anfaal Jamaal maqaan ishee inni sirriin Zayituunaa garuu chaanaalli ishee kun Anfaal Jamaal jedha. Kanaaf maquma chaanaalichaa ni waama. Kanaaf Anfaal Jamaal kun yeroo hundaa halkanii guyyaa kan isheen nu gorsitu keessaanis kara kamiiniyyuu taanaan wal cinaa dhaabbaa maatii walii ta'a bilbila keessanitti walii banaa. Kanaaf bilbilli keessan hin gubatu wal guddisaa namatu wal guddisaa. Yoo nu walitti jabaannellee namni dhufee nu gargaaru hin jiru. Bakka biraa dhiyeessuu dhiisne nuti ijoolleen Oromoo walaa gargaarutti nu gorsiti. Gorsi ishee kunillee bareedaa kun hojiirras oolaa jira akkuma isin argitanii wal gargaaraa jirrasi. Kana caalatti wal gargaarree akka bakka guddaa geenyu bakka gaarii geenyu abdiin qaba inshaallah. Utuu walirraa hin faffaca'in walaa gargaaru. Maaliif jennaan chaanaalli kun baduullee hin danda'a tammullee hin danda'a. Kun akkuma isin beektan chaanaala shibirree namni wallaalee jira yaadu kan isheellee jalaatanii jiru egeree miidiyaa isa jedhuuni. Asmaan immoo dhaamsa sinii dhaamaa chaanaala keessan akkasitti dhamaatanii
halkanii guyyaa bilbila keessanitti bantanii maatii kana hunda horattanii sa'aatii kana guuttachuuf rakkoo meeqa keessa baatanii bu'aa bahii meeqa keessa ba'ameeti kan bakka kana ga'amu warroonni argitan yerootti sa'aatii meeqa nurraa fudhatu jira sa'aatii nurraa kaasu hin beektu gaawwamaan isinitti himaa yerootti guuttadheerattee gammaddu ganama yeroo deemtee ilaaltu sa'aatichi bakka sana hin jiru akkasiin itti guutamee deebee itti rakkattee deebitee bilbila keellee dadhabsitee hiriyoonni keellee bilbila isaanii jalatti sii dadhabsanii deebamee hatamuunsaa hammam akka namatti dhaga'amu hundi keessanii yommuu beektu kanarraallee jabeessiniif haa eeggannu paaspoortii isaa amma qiyyaa bilbila keessan seetingii keessa galtanii chaanala keessan kana yeroo hunda cheekii godhachuu qabdu yeroo hammaa kana namni dafqa isaatiin bulu hin jiru hundiyyuu kan tokko dafqee fidetti kan tokko bakka tokko geetti habbaa ta'ee ittiin jiraachuu barbaada malee ofiin dafqee fiduu hin barbaadu namni dadhabuu hin barbaadu wallahi laazim dhugaa dubbachuuf yeroo hammaa chaanala tokko bananii guddisuun baay'ee ulfaata waandayyuu jijjiirama bulu sisteema jechuudha yeroo jalqaba banannuu sa'aatiillee namarraan kaasuu waa hin jedhu maatii qofa namarraa kaasa sayyuu yoo daqiiqaa 10 waliin ilaalin maatii walii taane nurraa fudhata daqiiqaa xiqqoo yeroo ilaallee walii taane jechuudha hamma garuu daqiiqaa maatii dhiisee gara sa'aatiitti deebi'ee halkan guutuu sa'aatii 11 waraabbatteena yeroo sa'aatii 150 argattu 130 argattu 100 argattutti jira akkuma bilbila namni itti siibaneenii akkuma baay'ina ijoolleetiin kan itti sa'aatii guddaa argachuu dandeessu garuu guyyaa lama booda yeroo deemtee ilaaltu sa'aatii isaallee fudhatee biyuu isaallee gadi deebisee biyuu 10faatti gashaa 5faatti gashaa biyuu 1faatti gashaa mee biyuu keessan isaa biyuun isaa xiqqaa ta'e sana mee gadi irra tuqaati karaa YouTube studio mee deemaa ilaala kan biyuun isaa suni cite suni sa'aatii hin qabu bakka kamiinirraa kaasaa inni yeroo hunda natti gaaffii ta'a garuu dhiyeenya kana deemee viidiyoo koo liivii san seenu hunda isaa gaafan ilaalu kan inni itti sa'aatiin irraa kaaftee bakka biyuun isaa xiqqaa biyuun 12 jira biyuun meeqanii jira bakkicha gaafan gadi tuqu sa'aatiin isaa 0tiinis ni jira sa'aatii 8tis qabus ni jira hunda keenya akkasuma ijoollee biraa jallarri warra sa'aatii nurraa kaafatadhee himatu jala yeroo deemee ilaalu biyuun isaanii qaqannasaadha bakka sanatti inni bakka biyuu fudhatu sanatti sa'aatiillee ni fudhata akkasiin nama miidhaa jira nama dadhabsaa jira akkati garuu kan inni nurraa kaasuuf akka nuti ciimnee jennu nu ilaaluu fi hojiin tokko dadhabbii booda kan itti bu'aa isaa argitu malee hojii kamiyyuu taanaan zimidhamee bu'aa argatamatu hin taane dadhabbii meeqaa booda bu'aa ba'ii meeqaa booda kan itti galma geessu malee amma kaatee amma tokko amma kaatee amma miti kan itti galma geessu kanaafiyyuu jabaadha dudduba hin deebiinaa sa'aatiin nurraa kaafatattanii warri reefu banattanillee dhiphattanii dudduban deebiinaa jabaadha siin cinaa jirran jedha kanaafiyyuu obboleewwan kiyyaa humna laaftanii nurraa fudhatettanii humna laafiinaa jajjabaadha siniin jechuu barbaada maaliif ennaan warra humna laaftanii nurraa fudhatettanii sodaatanii kan sodaattan ta'ee hojii tokko dafartanii jechuu hin dandeessan hojii tokko hojjechuuf waan tokko hojjechuuf nama cimaa taane hojjechuu qabna malee nurraa kaafatee boorikmoo kan caalu nurraa kaafata inni waa dudduba deebuu yookiin immoo dhiisuu hin qabnu waa hojjennu tokko galmaan ga'anii argisiisuu qabna malee jalqabnee deemnee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Sana hojii kamiyyuu haa ta'u hojiin kam dadhabbii meeqaa booda kan inni dhufu kanammoo nama cimaa ta'e nama sammuu isaa amansiisee hojjeta namni tokko hojii tuffatee dhiisatu hin taane dadhabbii isaa sana ilaalee maaltu itti na cannaqee dhiisa. Garuu maaltu itti na cannaqee yeroo jedhamee dhiisu suni karaa tokko tuffii fakkaata. Hojii tokko immoo hojjechuuf laazima dadhabbii jira. Kan itti argachuus dadhabbii booda waan ta'eef kanaafiyyuu sodaattanii dudduba hin deebiinaa sodaa tokko hin qabu nuti yoomiyyuu sin dhufaa jirran jedha sin gargaarraa warroonni ganaa sa'aatii guddifachaa jirtan hundi keessanii jabaadha nu yoomiyyuu cinaa keessan jirra sababni isaas sineetu nu gargaaree nunillee bakka kanaan ga'ee kanaafiyyuu chaanaala kanaadha Jaafar kanammoo
har'allee boorillee cinaa dhaabbadhaa yeroo isheen biyya galtullee biyya galuuf waan jedhaa jirtuuf biyya galteetti jennee dagachuu hin qabnu. Haati Jaafar yookiin Anfaal Jamaal warra Anfaal Jamaal hin beektanis warra haadha Jaafar hin beektanis biyya galtennee tuffannee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Yookiin immoo nun argitu jennee irraanfachuu hin qabnu. Haati Jaafar yookiin Anfaal Jamaal nama dagatamu miti. Oolmaa guddaa nu oolteetti yeroo baay'ee nu gorsiti waan hin balleessineessanitti nu gorsitee nu sirreessuuf yaalii yeroo baay'ee gooti. Kanaafiyyuu namni oolmaa sii oole tokko waggaa tokko duukaa jiraatee jira. Garee sana keessa kan reefu dhufeetti dabalamee jira, kan ji'a 5 jira. Kanaafiyyuu guyyaa tokkollee nu duukaa hirmaattaniittoote dadhabbii 5 sagantaa sinii baaste kun dagatamuu hin qabu. Maaliif daa'ima mana namaa keessa daa'ima qabattee keessee tokko garaatti baattee tokko immoo Jaafariin ni beektu hundi keessanii deebitee akkuma keenya hojii mana namaa keessa jechaarra hirriba isheerraa saatii ishee kuttee hojii isheerraa saatii ishee kuttee saatii reftii ishee sana nuuf dhiistee jechuudha. Ofii ishee reftii sana dhiistee daa'ima ishee duukaa taphachuu dhiistee boqonnaa fudhachuu saatii barbaaddu kanatti isheen nama nu dagalte miti. Dadhabee irratti illee hin dhiisne nu guddisuuf waan barbaaddeef halkanii guyyaa saatii ishee guddee kan isheen sagantaa nu baasaa jirtu. Kana yeroo ilaaltan sammuu keessanitti asaba maal nu gochaa jirti namni kun jettanii jajjabeessuu qabdu malee dagachuu hin qabdanii isiniin jira. Egaa utuu bakka ishee of buusnee ilaallee utuu guyyaa tokkoof garee sana qabnee ilaallee sagantaa sana baasnee ilaallee akkam ammoo wal dhageenyu akkam sha'anni dadhabii qabu gaafa sana barra gaafa sana nama tokkoof hubachuu dandeessa. Bakka nama tokko yeroo buustee hojii tokko ilaaltee ilaaltu gaafa sana kan namni kun akkamiidha akkasiin dadhabee ejjitaa akkasiin dadhabee fidaa hammas dadhabii qabaattee gaafa sana yaaddachuudha malee hamma waa maqallaalisti fakkaata. Tokkoof saatii ammasitti baastee yoo saatii jaanga 8 fudhatte borimmoo saatii biraa fudhatta. Kunillee hammam dadhabbii qabu wal qixxeessanii baasuun sunillee dadhabbii qabanii ulfaata. Guyyaatti dagattullee ni qabdi. Dagattee hirriba raftee deebitee hirriba ishee sana keessaa naatee kaatee sagantaa kana hin baasnetti yeroo meeqaa kan isheen hirriba ishee addaan kuttee kaatee dhuftee nu baastee guyyaa baay'ee jira. Kana namoonni baay'een hin beektanii. Anillee hin beeku garuu shakkii maanii kanaafiyyuu cinaa dhaabaa jajjabeessaa chaanaala ishee kan akka inni guddatu taasisaa hin dagatiinaa. Laayikii hojjetanillee harkasanii dhukkubsuu sheeroo gootanillee harkasanii dhukkubsuu saatii 24 booda kaasuu dandeessu waan ta'eef sheerii gootanillee chaanaala keessanii isin hin qaxxa'u. Yeroo adabbii jala jirtan qofatti kan isin dhiisuu qabdanii malee nama kamiifiyyuu sheerii godhaa. Kanaaf wanti isinirraa irratullee wanti isinitti kannasullee wanti rakkoo isinitti fidu tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu warroonni maatiin ta'inillee maatii ta'aa fi harki keessan isinirraan cituu isinii dhukkubsuu nama kamiifiyyuu maatii ta'anii walaa guddisnu walaa jajjabeessinu wal tuffachuu dhiisne wal miidhuu dhiisne wal dhiibuu dhiisne walaa gargaaru yoo wal gargaarre yoo wal qabanne kan nuti bakka guddaa ga'uu dandeenyu malee nama tuffannee kana tuffannee sana tuffannee kana arrabsinee miti kan nuti bakka guddaa geenyu jechuudha. Hundi keenyayyuu namni tokko bakka tokko ga'uu fi yookiin bakka guddaa ga'uu fi nama isa barbaachisa. Nama tokko qofamoo miti. Nama lama taanee walii ilaallee waan fayyadu. Saatii bareedaa siin kennu walitti baay'inoo nama 10 taanee nama 20 taanee nama 12 taanee 15 taanee nu fayyaduu danda'a. Garuu nama 2 taatee nama 3 taatee faayidaa siin qabu jechuudha. Simaafiyyuu dadhabbii humna si laaffisa malee sin jabeessu. Akka kanatti immoo kan walitti nu qabee nu gorsaa balleessaa keenya hundarra nu darbaa. Hundi keenyayyuu akkatti balleessaa wal akkatti aarsaa loonii beekna. Kanaafiyyuu kanallee hamala akkasiillee sirreeffannee wal gammachiisnee haqa walii eegnee saatii walii kabajnee walii faarmaannuu tokkoof mana tokkotti seeraan argamtanii mana tokkotti immoo walii hin miidheenyaa sin jedhee dhaamsa sinii dhaama kun ergaa kooti. Kanaafiyyuu obboliiwwan kiyya jajjabaadhaa haqa namaallee ofirraa eegaa. Abbaan isaa siniin argama fakkeenyaaf nama tokko seeraan hirmaadhe nama tokko seeraan hirmaadhu taanaan nama sana miidhe osoo hin taane ofumaan hin miidhe.
maaliif haqa namaa jechuun horii qofa jalaa fuutetuun taane kunillee haqa. Sababni isaas bilbilatti sii banuu sun namni sun birriitiin bitee deebe chaarjii illee itti guute waa meeqa dadhabeeti ittiin maatii isaa dura kaasoo futuu itti waan biraa ilaaluu futuu fedha qabu si jalatti atillee bilbila naabantaa itti naabantadheeti sitti fayyadamee ofii isaallee sirraa fayyadamuu fedheeti malee qofaa masaasee fayyade ati mu faayidaa nama tokko fudhattee ofii kee irraa fagaachuu hin qabdu. Boorrabbiin irraa si gaafata. Waan hoolmaan qabni kanaaf iyyuu jabeessa haqa namaa eeggadha. Kun haqa cimaadha waan abbaan ijaan argaa hin jirre waan ta'eef haqa cimaadhaan siniin jedha. Haqa waliillee walaa eegnu walaa guddisnu wal tuffachuu dhiisne laazima yeroo viidiyoo tiktok irraa qofa dhufuu hin baay'atina. Viidiyoo namni ofisaatiin hojjetee dhufeellee seeraan ilaalaa siniin jedha. Kunillee dhaamsa kootii. Seeraan walii ilaala komentii qabbareedaallee walii kaa'aa siniin jedha galatoomaa. Har'aaf asumatti dhaabbannaa nagaan naaf turaan siniin jedha. Komentiillee ishee barreessa laayikiillee godhaa nagaan naaf turaa nagaa oolaa siniin jedha.